Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u ijoollee, baga nagaadhaan gara sagantaa Xaabitaa dhuftanii isiniin jedhaa. Har'as Waaqayyo nu gargaaree sagalee Waaqayyoo faarfannaa fi kadhannaa isiniif fidnee dhiyaanneerra. Sagantaan keenya har'aa baay'ee gabaabaadha. Kanaaf yeroo gabaabduu barannee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannee itti faarfannu kana keessatti akkasiin qalbiidhaan nu dhaggeeffattan jaalala Waaqayyootiin isiniin kadhadha. Haa ta'u amma hin kadhanna. Kadhannaan asirratti barreeffameera. Anaa wajjiniin dubbisuudhaan naa wajjiniin kadhadha. Yaa Waaqayyo, waa'ee guyyaa har'aaf galatoomi. Araara keef gaarummaa keef galatoomi. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Hubannaa fi ogummaa nuuf kenni. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Tole ijoollee, amma gara faarfannaatti dabarraa. Faarfannaa kana qalbii isaatii dubbii inni of keessatti qabu dhaggeeffadhaa. Macaafa Qulqulluu sagalee Waaqayyoo, Macaafa
Tole egaa ijoollee faarfannaa kanatti akkasiin eebbifamtan abdii guddaan qabaa. Egaa waan torbee darbee walii wajjiniin ilaalle isa walii yaadachiisneetu isa booda kara barumsa keenya har'aatti adeemna. Torbee darbee hin yaadattu yoo ta'e macaafi qulqulluun macaafa akkamiitii? Akkasumas immoo macaafa qulqulluurraa maal baranna jennee walii wajjiniin ilaallee turre. Macaafi qulqulluun macaafa akkamiitii? Gaaffii isa jedhuu fi luqqisii sagalee waaqayyoo Ximootiyoos isa 2ffaa boqonnaa 3:16 irratti hundoofneetu macaafi qulqulluun macaafa geggeessaa hafuura waaqayyootiin barreeffame akka inni ta'e walii wajjiniin barannee turre. Akkasumas immoo macaafa qulqulluurraa maal barannaa isa jedhuuf immoo waa'ee waaqayyoo, waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos akkasumas waa'ee hafuura qulqulluu barachuudhaa fi gaarummaa waaqayyoo hubachuudhaa fi akkaataa gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa itti jiraate, akkaataa inni itti nuuf du'e, maaliif akka inni du'e, akkamitti akka inni du'aa ka'e kana hundumaallee irraa barachuuf sagalee waaqayyoo akka dubbifachuu qabnu walii wajjiniin ilaallee turre. Akkasumas immoo akkaataa itti namni sagalee waaqayyoo dubbifachuudhaan karaa jireenyaa yookiin karaa fayyinaa akkaataa itti barus immoo walii wajjiniin ilaallee turre. Akkaataa nuti itti fayyinu, akkaataa nuti mootummaa waaqayyootti dhaallu kun hundumtuu sagalee waaqayyoo keessatti qajeelfamisaa barreeffamee akka inni jiru walii wajjiniin ilaallee turre. Tole egaa ijoollee har'as kan nuun barannu waa'ee sagalee waaqayyoo ta'a. Obsaan nu dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Itti fufna. Mata dureen keenya har'aa macaafi qulqulluu ifa jireenya namaatii kan jedhudha. Macaafni qulqulluun ifa jireenya namaatii kan jedhudha. Ijoollee ifaaf dukkana garaagarummaa isaa beektuu, ifi jireenya namaaf hammam akka inni barbaachisullee beektuu. Egaa macaafi qulqulluun akkuma ifa isa nuun jireenya keenyaaf itti fayyadamnu isaa olittu jireenya keenyaaf akka inni barbaachisaa ta'e walii wajjiniin ilaalla. Luqqisiin keenyarraa kan inni argamu macaafa faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 105 irrattidha. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koo irrattis in ifaa jedha. Irran deebi'aa. Dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koo irrattis in ifaa jedha. Ijoollee mee isin immoo takkaa dubbisaa isinan eega. Tole waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee. Egaani macaafa faarfannaa kan hafuura waaqayyootiin geggeeffamee barreessee mootii Daawit, mootii Israa'elootaa durii ture. Macaafa qulqulluu keessatti mootiin Daawit baay'ee nama beekamaadha, nama waaqayyoon baay'ee jaallatudha, nama seenaa jajjabaa baay'ee hojjete, akkasumas immoo nama waaqayyoon galateeffachuu jaallatu ture mootiin Daawit. Egaan mootiin Daawit yoo seenaa isaa beektu ta'ee dur utuu hoolaa tiksuurraa ka'eetu amma mootii Israa'el ta'uutti ga'e. Karaa isaa kana hundumaarra yeroo adeemaa ture sagalee waaqayyootiin geggeeffamaa ture. Sagalee waaqayyoo akka ibsaa miilla isaatii godheetu ittiin adeemaa ture. Waa'ee mootii Daawit seenaa jajjabaa beektu jedhee namanaa, akka inni Gooliyaadiin ajjeese, akka inni Saa'oliif illee araara godhee waan baay'eetu macaafa qulqulluu keessatti waa'een isaa barreeffamee jira. Egaa mootiin Daawit kuni nama sagalee waaqayyootiin ijoollummaa isaatii kaasee geggeeffamee amma mootii ta'utti, amma dhuma jireenya isaatti nama sagalee waaqayyoo keessa jiraate, nama ifa sagalee waaqayyootiin deddeebi'e ture. Egaa isatu akkas jedhee nuuf barreesse.
Sagaleen Waaqayyoo karaa keenyaaf ibsaadha. Daandii keenya irratti nuuf ifaa, nu qajeelchaa jedheetu kana nuuf barreesse jechuudha. Kanaaf gaa isinis anis karaa keenyaaf jireenya keenyaaf lafa galma keenyaa ga'uu fi sagaleen Waaqayyoo nuuf ibsaadha. Daandii keenya irratti nuuf ifaa jechuudha. Fakkeenya kanan isinitti agarsiisa. Kun fakkiidha anatu kaasee. Egaa namichi isin fakkii irratti argitan kuni guca sagalee Waaqayyoo yookiin ibsaa sagalee Waaqayyoo baattatee nama adeemu fakkaata. Egaa utuma deemuu karaa isaa irratti jalqaba akkuma argitan dhagaatu ture. Dhagaa sanarra darbuu danda'e waan ifa ta'eef hin argaa. Akkasumas immoo gaara wayii gaara ol ba'amutu ture. Gaara sanas immoo waan iji isaa qulqulleessee arguuf ol ba'uu danda'e. Achi immoo utuma adeemuu karaa isaarrallee bofa nama hedduu ture. Bofa sanarraallee baqachuus irraa goruus hin danda'e. Isa booda ibsaa isaa sana yookiin guca isaa sana fudhateetu lafa galma isaatii ga'e namichi kun. Akka isiniif galuufan isiniif ibsaati. Egaa akkuma asirratti fakkii kana arginu, akkuma mootii Daawitis seenaa isaanii isinitti hime, sagaleen Waaqayyoo ibsaadha jireenya keenyaaf. Yoo ibsaa sagalee Waaqayyoo kana qabannee adeemne lafa galma keenyaa hin geenya. Lafa Waaqayyo nuuf yaadee, lafa Waaqayyo nuuf karoorsee achi ga'uu dandeenya jechuudha. Amma immoo jalqaba nama ibsaa of harkaa hin qabne yookiin nama guca sagalee Waaqayyoo of harkaa hin qabneen isinitti agarsiisa fakkeenya. Jalqaba irraa hin ka'ee namichi kuni utumayyuu lafa bofaan ga'iin, utuma galma isaa biroo hin ga'iin lafuma dhagaatti gufateetu kufeetu caccabee jechuudha. Namni sagalee Waaqayyootiin hin geggeeffamne, namni ifa sagalee Waaqayyoo of harkaa hin qabne akka kana ta'aa jechuudha. Maaliif namni sagalee Waaqayyoo of keessaa hin qabne dhugaadhaaf soba, gaariidhaaf hamaa adda baasee waan hin beekneef salphaatti iddoo tokkotti gufatee kufee hafuu danda'a. Kanaaf gaa'unuun immoo ijoollee Waaqayyoo waan taaneef akka namicha isa kanaa utuu hin ta'in akka namicha isa guca sagalee Waaqayyoo qabatee lafa galma isaa ga'ee sanaatti akka sanatti jiraachuutu nuuf malaa jechuudha. Ijoollee fakkeenya tokkoon isinitti agarsiisa. Akkamittan sagalee Waaqayyoo jireenya koo keessatti ibsadhaa jettanii yoo of gaafattu ta'e fakkeenya tokkoon isinitti hima. Sagalee Waaqayyoo keessaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 1-3 irratti akkas jedha. Ijoollee abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaa duratti qajeelaadha. Abboommiin inni duraa abdii wajjin kenname abbaa keetiif haadha keetiif ulfina kenni isa jedhudha. Abdichis gaarii akkasiif ta'utti lafarras bara dheeraa akka jiraattutti jedhaa jedha. Egaa akkuma nama isiniif dubbisee kun abboommii sagalee Waaqayyoo ijoolleedhaaf kennedha. Ijoolleedhaan sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Haadhaaf abbaa keessanii fi abboomamaa. Haadhaaf abbaa keessanii fi ulfina kennaa'edha. Haadhaaf abbaa isaatiif namni abboomamee namni ulfina kennuu fi akkuma amma dubbifanne nama abdii qabu ta'aa, gaariitu isaaf ta'aa, akkasumas immoo bara dheeraa hin jiraata. Egaan ijoollee kun fakkeenya ifa sagalee Waaqayyooti. Yoo haadhaaf abbaa keessan har'a dhaggeeffattanii galma keessan lafa yaaddan sana ga'uu hin dandeessu. Yoo haadhaaf abbaa keessaniif abboomamtanii inni ifa isiniif ta'eetu karaa qajeelaarra adeemuuf waan hamaarraa immoo baqachuuf isin gargaara. Kanaaf ijoollee har'aa kaasaatii akkasiin kanaan dura abboomamaa turtanis nan amanaa. Itti caalsisaati immoo
haadha keessaniif abbaa keessaniif abboomamaa. Waan isaan isinitti himanis dhaggeeffadhaa. Kana yeroo gootan lafa galma keessanii, lafa yaada keessanii salphaatti ga'uu hin dandeessuuti. Tole egaa ijoollee, yeroo hundumaa yeroo sagalee Waaqayyoo barannu shaakala jireenya keenyaaf ta'u irraa fudhannaa jennee turre. Egaa shaakalli nuti har'a barumsa baranne irraa jireenya keenyaaf fudhannu maalinni? Inni tokkoffaan maatii keenyaa fi abboomamuun ibsaa ta'ee karaa keenyarra nu geggeessee waan galma keenyaan nu ga'uu fi yeroo hundumaa akka ijoolleetti isinii maatii keessanii fi abboomamuutu isinirraa eegama. Inni immoo ibsaa ta'eetu karaa keessan isinii ibseetu akka isin galma keessan geessan isin godha. Shaakalli lammaffaa nuti fudhannu maalinni? Ifa sagalee Waaqayyoo ibsachuu. Yeroo sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannee ittiin jiraannee ittiin deddeebinu ibsa sagalee Waaqayyoo jireenya keenya keessatti ibsannaa jechuudha. Ifi kun immoo hamaa hundumaarraa nu eegaa jechuudha. Kanaaf gaa abboommii sagalee Waaqayyoo keessa jiru hundumti keenya baay'ee isaa hin beeknaa. Isa duukaa yoo buune ifa ta'eetu karaa keenya nuuf geggeessaa jechuudha. Egaa ijoollee, barumsi nuti har'a barannee salphaamatti walitti qabee dubbachuudhaa fi barumsi nuti baranne har'a sagalee Waaqayyoo karaa keenyaaf jireenya keenyaaf ibsaadhaa jenneetu baranne. Kanammoo kan nuun baranne Macaafa Faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 105 irratti kan argamu luqqisii fudhanneetu baranne. Luqqisiin sunis immoo kan inni jedhu dubbiin Waaqayyoo karaa keenyaaf ifadhaa, daandii keenya irratti hin ifaa jedha. Egaan isarratti barannee luqqisii kanammoo kan barreesse Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamee mootii Daawit ture. Mootiin Daawitis hoolaa tiksuurraa ka'ee amma mootii Israa'el ta'utti akka inni sagalee Waaqayyoodhaan geggeeffamee lafa galma isaatii ga'ees dubbannee turre. Fakkeenyaaf mootiin Israa'el Daawit kan inni Gooliyaadiin ittiin mo'ate sagalee Waaqayyootiinidha jechuudha. Kanaaf akkaataa itti mootiin Daawit sagalee Waaqayyoo fayyadamee karaa isaa hundumaa irratti ifa godhatee adeemee akkamitti akka inni galma isaa ga'ee walii wajjiniin ilaalle. Egaa fakkeenyi nuun walii wajjiniin ilaalles maalinni? Sagalee Waaqayyoo yoo karaa keenya irratti nuuf ifee gufuurraa akka inni nu oolchuu, gaara ba'uu akka inni nu gargaaru, waan hamaan yoo karaa keenya irra jiraate irraa baqachuuf akka inni nu gargaaru, kana hundumaa walii wajjiniin ilaallee turre. Dhumarratti immoo abboommii sagalee Waaqayyoo kan ijoolleef kenname Macaafa Efesoon keessaa ilaallee turre. Inni immoo kan inni jedhu ijoolleen maatii isaaniif akka isaan abboomamuu qabanidha. Ijoolleen maatii isaaniif abboomamuu isaaniirraan kan ka'e gaarummaan akka ta'uu fi umurii dheeraallee akka isaan jiraatan sagalee Waaqayyoo nutti himeera jechuudha. Kanaaf gaa ijoollee amma Waaqayyoo nu gargaaree anis isinis dubbii sagalee Waaqayyoo kanaa jireenya keenya keessatti ibsannee daandii keenya irratti ibsaa nuuf ta'ee ittiin deddeebi'uu qabnaa. Kanammoo akka gochuu dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Egaa barumsi nuti har'aaf qabnu kanumadha. Akkasiin waa irraa hubattan yookiin immoo akkasinitti eebbifamtan abdii guddaan qaba. Yoo gaaffii qabaattan namoota kaan luboota keessanillee gaafadhaa. Yoo ta'uu baate immoo yookiin karaa feesbuukii yookiin iimeeliidhaan gaaffii keessan nu biraan ga'aa isiniin jenna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhumarratti gaa eebba luba Dammallaashiin sagantaa keenya fixnaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Torbee nagaaf torbee gaarii isiniif haa ta'u. Ijjoollee
garaa keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaatii eebba isaa fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatiif, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti, sadan Waaqayyo tokko. Ameen.